guyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Abunnoo Waabekooti. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyya. Maamiltoonni toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork haaraa taatan toora YouTube keenyaa subscribe gochuudhaan akkasumas ergaa fi yaada qabaattan karaa lakkoofsa Telegiraamii iskiriina gubbaatti mul'atuun ergaa keessan gamanumaan nu qaqqabsiisaa isiniin jenna. Gara odeessaalee keenyaattan isin dabarsa. Godina Matakkal aanaa Dibaaxitti loltoonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan. Godina addaa saba Oromoo Wallootti aangaa'onni fi hojjettoonni mootummaa guyyaa 5 dura humnoota fiinxaleeyyii faannootiin ukkaanfaman birrii miiliyoona 4 gaafatamuun isaanii beekamee jira. Abbootiin amantaa Oromoo hundeeffama Sinoodosii Oromiyaa teessoo Phexros labsuu isaaniitiin hidhaman mana murtiitti dhiyaachuun himamee jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Godina Matakkal aanaa Dibaaxitti loltoonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan. Godina Matakkal Dibaaxitti loltoonni mootummaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuun miidiyaan waraana bilisummaa Oromoo gabaasee jira. Hammeenya jibbaa fi dhiittaa mirga namoomaa waraanni Impaayera Itoophiyaa ilmaan Oromoo irratti raawwatu ija isaaniin arguun kan balaaleffatan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa ilmaan Oromoo ta'an sirnicha yeroo dhumaatiif gananii meeshaa waraanaa garaagaraa qabachuudhaan waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru jedhame. Haaluma kanaanis muddee 29 bara 2023 irraa eegaluun hanga amajjii 1 bara 2024 tti loltoonni mootummaa PP godina Matakkal aanaa Dibaat mooraa waraana magaalaa Gaaleessaa keessaa miseensonni 4 akkasumas magaalaa Qorkaa jedhamtu keessaa ammoo waraanni sirna PP 9 walumaa galatti loltoonni 13 waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuun beekamee jira. Miseensonni waraana biltiginnaa harka kennatan kunneen meeshaa waraanaa mootummaa isaanii hidhachiise guutummaatti harkatti qabachuun mooraa qabsoo Oromootti makamuun isaanii gabaafamaa jira. Dhumarrattis rakkoo dararaa fi hararfama mooraa sirnichaa keessatti ilmaan Oromoo irra gahaa jiru dubbachuun akkasumas miidhaa loltoonni sirnichaa bakka socho'an cufatti ilmaan Oromoo irraan gahaa jiran balaaleffachuun miliqanii ilmaan Oromoo meeshaa diinaa baatanii sirnicha tiksuuf lubbuu uummata isaanii balleessaa qe'ee fi qabeenya saba isaanii mancaasaa jiran gara waraana bilisummaa Oromootti akka makamaniif waamicha taasisanii jiru. Godina addaa saba Oromoo Wallootti aangaa'onni fi hojjettoonni mootummaa guyyoota 5 dura humnoota fiinxaleeyyii faannootiin ukkaanfaman birrii miiliyoona 4 gaafatamuun isaanii beekamee jira. Gareen faannoo kun itti gaafatama waajjira qonnaa godina addaa saba Oromoo Walloo obbo Addisuu Bulaa, ogeeyyii qonnaa godina Margaa Dhangalaasaa fi Barsiisaa Raggaasaa akkasumas konkolaachisaa Indiris Muhammad jedhaman ukkaamsee fudhachuun isaa gabaafamaa tureera. Erga ukkaanfamanii booda akka gadi dhiisaniif maanguddoonni gaafatanis birrii miiliyoona 4 kaffaltan malee gadi hin lakkisnu jechuun dubbatameera. Amajjii 21 bara 2024 magaalaa Sanbatee walga'iirra oolanii osoo gara Kamseetti deebi'aa jiranii magaalaa Ixaayitti humnoota fiinxaleeyyii faannootiin kan butaman namoonni kunneen akka gadi lakkisaniif kallattii adda addaan gaafannaan birriin miiliyoonni 4 kaffalamu malee gadi hin lakkisnu jechuudhaan dubbataa jiru. Butamanii fudhatamuu hojjettoota mootummaa kanaa ilaalchisee bulchitoonni godina addaa saba Oromoo Walloo hanga ammaatti waanta jedhan hin qabani. Gareen fiinxaleessaa faannoo yeroo garagaraatti namoota nagaa butuudhaan maallaqa guddaa kan gaafatu waggaa ta'u erga maallaqi kaffalame boodas lubbuu namoota butamanii kanaa baasaa turuun isaanii yaadatama. Abbootiin amantaa Oromoo hundeeffama Sinoodosii Oromiyaa teessoo Phexros labsuu isaanii hidhaman mana murtiitti dhiyaachuun beekamee jira. Abbootiin amantaa Ortodoksii hundeeffama Sinoodosii Oromiyaa teessoo Phexros jedhamu labsuu isaanii hordofuun qibxata galgala magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaanoonnootti to'annoo jala oolfaman kaleessa mana murtiitti dhiyaachuu isaanii VOA'n abukaattota isaanii wabeeffachuun gabaasee jira. Qindeessitoota hundeeffama Sinoodosii Oromiyaa teessoo Phexros keessaa tokko kan ta'an Barsiisaa Akililuu Alamuu namoota abbootii duuba jiran 6 dabalatee lakkoofsi namoota mana hidhaatti argamanii 9 ga'uunis himamaa jira. Abukaattota abbootii amantaa Oromoo keessaa tokko kan ta'an obbo Yohaannis Geetahuun abukaattota abbootii amantaa Oromoo keessaa tokko kan ta'an obbo Yohaannis Alamuus gama isaaniin maamiltoonni isaanii kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii yeroon qorannoo dabalataa guyyaa 10 poolisii fayyamamuu himanii abboota sabaaf hidhaman kunneen waliin hanga ammaatti wal quunnamuuf ayyama akka hin arganne himanii jiru. Mootummaan maqaa Oromoo himachuun karaa safuu fi duudhaa Oromoo cabseen abbootii amantaa fi
abbootii gadaa salphisaa jiru kun hojii isaa badii itti fufuuf yeroo lammaffaaf abbootii amantaa Oromoo hidhee jira. Harree sodaattee daawulaa rukutte akkuma jedhan abbootii amantaa saba Amaaraa ajjechaa fide guggaa sanyii labsan sodaachuun abbootii Oromoo mirga afaan isaaniin tajaajiluu gaafatan haala nama naasisuun qabee mana hidhaatti darbee jira. Jaarraa bulchiinsa Bilxiginnaa keessa haala duraan hin beekamneen abbootiin amantaa fi abbootiin gadaas ajjeefamaa jiru. Godina Harargee Bahaatti hojii barsiisummaa kan hojjetu barsiisaan Daraaraa Roobaa jedhamu sababii aariif of ajjeesuun himame. Barsiisaan Daraaraa Roobaa jedhamu godina Harargee Bahaa aanaa Faddis Araddaa Mul'ataatti barsiisaa kan ture sababa of ajjeesuu isaa barreessee of bira kaa'uun mana isaa keessatti of ajjeesee argamee jira. Barsiisaan Daraaraa Roobaa godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbee kan qonnaan bulaa Odaa Guriyyaatti kan dhalate waggaa ta'u hojii barsiisummaatti qacaramuun gara Harargee Bahaa aanaa Faddis deemuun hanga gaafa guyyaa of ajjeesetti hojii barsiisummaa dalagaa tureera. Barsiisaan kun xalayaa barreessee of bira kaa'een ani aarii fi dhiphina addunyaa kanaa jibbee du'a filadheera jechuun of ajjeesuu isaa hiriyoonni isaa himaa jiru. Of ajjeesuu isaan dura geggeessaa reeffa isaaf haala mijeessuun kan of ajjeese barsiisaan kun reeffi isaa gara bakka dhaloota isaatti akka ergamuuf dhaammachuun roobii darbe galgala mana jireenyaa isaa keessatti of ajjeesee argameera. Barsiisaan kun reeffi isaa gara maatii isaatti ergamuuf haala mijeessuun xalayaa barreesseen gahee hojii hiriyoota isaaf qoodee jira. Haaluma kanaan hiriyoonni isaa daraasaa eeguun reeffa isaa gara bakka dhaloota isaatti erguun maatii fi firoottan isaan sirni awwaalcha isaa raawwatamuun himamaa jira. Dhiyeenya kana namoonni hedduun fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti ani deemeera yookaan yoon deeme naaf wayya jechuun erga maxxansanii booda of ajjeesaa jiraachuun baratamaa ta'ee jira. Hayyani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii ture qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture Naboonnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii saabskraayib godhaa isiniin jenna. Akkasumas miidiyaa keenya deeggaruu yoo barbaadan karaa lakkoofsa teelegiraamii iskiriinii gubbaatti mul'atuun nu quunnamuu dandeessu isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.